Egaa qabxiin kutaa 12 ifa ta'ee booda kufaatii barattootaa kan hedduu takka wal mormisiisaa fi sodaachisaa gaddisiisaa guddaa ta'eetiin deemaa jiru kana Jawaar sababni kufaatii isaa manneen barnoota mootummaa sababoota ragaa waliin kan inni dhiyeesse. Guutuu isaa mee waan Jawaar Mohammad jedhee isiniif hin dhiyeessa. Kufaatii barattoonni amma keessa seenan kana waan dhiheenya kana deemamaatiin turee fi waan har'an tana Jawaar Mohammad jedhe kana yoo dhageessan dhugaa rabbii ofitti kolfitu. Ana Abduu Moobaala Biraay bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jedhaa. Kale sarili video tokko isiniif hojjedheetiin hamilee kamiin barattootatti gartee quba qabna kan kufaatiin jiran barattoota intarneeta daataa waayifaa yookiin gartee tiktokii fi feesbuuka isin jettan san quba hin qabneedha kan dabraatiin jiru ammoo warra intarneetaa fi feesbuuka tiktokii san carraa sanillee argatu ilmaan taajiraa kan tamneelaa fi gartee pc kudhan gartee mana keessaa qaban akkasuma warra gartee magaalaa jiraatan jireenya mijataa jiraatan intarneetiin maal tiktokiin feesbuuka ta'u kun barra warra jireenyi mijatee fi dhaabeek kan data magartee Facebook san ittiin osseenu data ma TikTok san gartee ittiin seenee daawwatuuf yookiin ofiisaa ittiin liif seenu san iyyuu hin argatu. Barattoota keessaa beekee kan gartee ati TikTok fi Facebook irratti agartu eega kaampaasii seenan eega yuunivarsiitii seenan kolleejjii seenan booda intarneeta gartee kaampaasii seenaniitti kan fayyadaman jechuudha. Qe'ee haadha abbaa isaatis tanaayyuu hin argatu ilmaan haadha hiyyeessaa ilmaan miskiinaa ilmaan baadiyaa amman tana kan akka jiruun gartee kufaatiin jiran kan guututti gartee kan kufaatiin jiran ilmaan hiyyeessaati keessattuu Oromiyaa keessaa jechuudha. Namoonni hedduun birra ittiin galatoonfachaati turan. Birhaanuu Naggaa ittiin galatoonfachaati turan. Gadaa baraanaa kana keessaa yoo ati ilaalte waan tokko waanni tokko duubaan haguugameeti waan ammoo billig jedhee as bahu san ati galata gootee argita. Duuba isaatiin ammoo gartee wanni haguugamee sitti as deemu jiru dukkana hamaadha. Homa hunda keessatti yoo ati ilaalte mee waan akkasii san laala amma. Fakkeenyaaf amma gara jireenyaatti yoo as deebine namni baadiyaa miidhama akkamii keessa jira. Akkami sila gadama wayyaanee san irrayyuu wayyaa jirtii fi namni baadiyaa ga'e fakkeenyaaf magaalaa waa fidatee gurguratee jireenya isaaf danda'a jira. Kun rakkoo gartee nageenyaatiin bakkuma gartee rakkoo nageenyaa hin jirrellee kaffaltiin garagaraa baasiin adda addaa itti hammaatuudhaan haaluma garagaraatiin jechuudha. Yookiin ammoo gartee fakkeenyaaf midhaanumayyuu kana facaasii kana facaasin fakkeenyaaf qamadii facaasii kana facaasin waan jedhamu fa'aa haalota akkanaa kanaan as deebi'ee ammoo karaa magaalaatitti ilmaanummaan haadha hiyyeessaa kanummaan akkanaasii ka baadiyaa keessaa bahe kun ammoo kagartee biyya namaa deemellee magaalaa dhaqee gartee yeroo suuraa ka'u Finfinnee Adaamaa Direedhaa magaalota gartee gurguddoo kanneen keessa dhaqee yeroo kiroodaritti suuraa ka'u biyya san kiroodarii saniin madaala jechuudha. Ati dukkana duubaan gartee uummanni haati hiyyeessaa kan ati keessa dhalatte jirtu san ni haguugama bakka ni dagatamaa jechuudha. Amma karaa barnootaa kanaan fakkeenyaaf barattoota parsantiin 90 takka tuqaa wayii kufee guutuu jechuu ni dandeenya. Guutumatti kufee hangi dabre kun kan barneen barnootaa addaa kan gartee dhuunfaadhaa keessatti baratan Finfinnee Hararii Oromiyaa keessatti haga muraasa takka namoota carraa akkasii san argatan qofa san keessaa parsantiin muraasni dabree 90 wayii guututti gartee kufanii carraa yuunivarsiitii seenuudhaa dhabanii keessattuu ilmaan haadha hiyyeessaa ilmaan haadha miskiina abdii biraa tokkollee hin qabne bara ilmoon taajiraa barumsa dhiisuu dalagaa dhuunfaa abbaan gartee qabsiisuu danda'a. Silaa namni biyya keenya akka qaranitti kan laalu tokko ala deemuudhaami. Ala erguullee gartee ilma taajiraatii gartee kan danda'u. Ilmaan haadha hiyyeessaa kan abdii biraa tokkollee hin qabne kan kofoo tokkochaan gartee waggaa meeqa iskuula isaa san akkasii irratti gartee xicheetiin mana barumsaa san deemee barachaatiin ture carraa yuunivarsiitii seenuun argatu. Bari yoo herreguma nama dhuunfaatiin hisaabne yoo jechuu kiyya ammoo gartee kufaatiin barnootaa kufaatii biyyaati kufaatiin barnootaa kufaatii gartee uummata guutuuti. Akkuma dhuunfaatitti yoo gartee kan hisaabnu taate 95 akkasitti booyaa jiru san nutti mul'atu. Nama shanii dabare leellifnee kan gandaan adda qoodannee ka ganda kiyyaa akkasii ka ganda kiyyaa akkanaa ka akkasii qubeessan daganne irra jenne isa kanaan shubbisna jechuudha. Shuumni akka itti namatti haguugamu mee ilaalama. Ani yeroo kana jedhu barattoonni qabxii olaanaa galmeessan kuni haala qofatu mijaa'eef isaan cimaa miti jechuu miti. Isaan cicimoodha. Keessattuu Khalid Bashir san dhugumatti nama addaati. Ammoo akkasumatti mucaan nama carraa maatii barateerraa abbaan kiyyaa nama barate gartee looyara ture jedhe akkasuma gartee haati tiyyas nama baratte jedhe obboleessi isaa kan gafaas nama barate akkasuma gartee nama barumsaa addaa keessatti gartee carraa barachuudha argate jechuudha. Namoota kanneen dinqisiifachuu yookiin irraa gartee fakkeenya fudhachuun sirriidha. Garuu nama 99 kan kufee dagatame akkati bakka tokkochuma kanaan sirbitu isinurraa kan kufe dantaa isaati ijoolleen hin barattu ijoolleen TikTok irra oolti akkamitti namni kun jumlaadhaan akkas ta'e hundatu TikTok irra oola warri kufe kun hoo warra TikTok irra oolu moo warra TikTok irra hin oolle ilmaan baadiyaati ka daataa hin qabne ka waayifaa hin qabne namni jedhee akkasitti waa laalullee hin dhabame jechuudha. Innaa waan akkanaa kanaan haguugamna hagamma qabxiin gadi dhiifame kana likki akka waan namni barnoota dhiisee akka waan gartee ijoolleen barataan jiru haala akkasiisaniin lakkaa'ameetiin
inumayyuu warra gartee barnoonni amma jabaate gaafa wayyaanee korojaan maal gaafa wayyaanee fakkeenyaaf warrummaan iskoolarii adda addaatiin carraa iskoolarii tan Oromiyaa keessaa Itoophiyaa keessaa walumaa galatti biyya alaa kana deeman Ameerikaa deeman Awurooppaa deeman inumayyuu achitti hojii argatan kun barnootuma wayyaanee san keessa baratanii qaroodhaan gartee gurguddaan ammaa kun kanuma baratanii akkasumatti gartee carraa barsiisuu illee argatan barumsuma kana kama biyya keenyaa kama wayyaanee kama jedhamu kana keessa baratanii jechuudha. Likki akka waan gartee barneessa gartee hannuma qofaan namni jiraatu dilli barataa jabaadha. Ka iskoolarii alatti dorgomeetiin biyya keessatti illee gartee bakka gurguddoo ga'e hayyoota adda addaa kun hundisaa asuma keessaa bahan jechuudha. Korrojeetiin kun dandeettii isaatiin baratee qo'ateetumaan doktorri injiinarri hayyuun siyaasaa hundi isaatu kanuma keessaa baratee bahe arra sun hundi dagatamee ijoollee guututti daawun taatiin jirtu korroja nama hunda korroja inni haala akkasii sanitti fudhatamee ijoollee kufti kanarratti qoosuu ta'ee jechuudha. Akka fuula duraaf barataan abdii muratu akka fuula duraaf namni waan mana barumsaatu maqaanatti hin dhahinaa jiru waan akkasii sana osoo agarru san dagannee garuu enumayyuu birree galatoonfachuu taane jechuudha. Tole ayyeemee kanarratti waan Jowaar jedhan isinii dubbisa akkasiidha Jowaar. Barattoota qormaata biyyaalessa baranaatiin qabxii gaarii galmeessan jajjabeessuun gaarii ta'ee osoo jiru kufaatii hamaa sirni barnootaa keessa seenee akka hin haguugamne of eeggannoo gochuu feesisa. Barattoonni qabxii olaanaa galmeessan irra jireessi manneen barnoota addaa fi kanneen dhuunfaa keessatti baratan. Barattoota biyyattii waliigalaa keessaa kanneen manneen barnoota addaa fi dhuunfaatti barachuudhaaf carraa qaban parsantii 5 hin caalan. Warri hafan parsantii 95 manneen barnootaa mootummaa keessatti baratan. Manneen barnootaa kun ammoo barattoota qorumsaaf teessisan keessaa harka 5.4 qofatu dabre. Kana jechuun ijoolleen qubaan lakkaayaman manneen barnootaa addaatti fudhatamuudhaa fi carraa argataniin alatti ilmaan hiyyeessaa fi kan baadiyaa akka jiruun carraa yuunivarsiitii galuu hin argatan. Manneen barnoota addaa parsantii 87 kan dhuunfaa parsantii 50 akka yoo dabarsan kan mootummaa parsantii 5.4 qofa dabarsan jedha. Gabaasni ministeera barnootaa maddi garaagarummaa kanaa qulqullina baruu fi barsiisuuti. Qulqullinni baruu fi barsiisuu ammoo gahumsaa fi baay'ina barsiisaa dhiyeessa meeshaalee barnootaa fi baay'ina barattoota daree tokko keessaatiin murtaaya. Garaagarummaan bal'aan qabxii qormaata armaan olii kunis qulqullummaan manneen barnoota mootummaa akka malee gadi bu'uu agarsiisa. Kanaaf ammoo sababni xiyyeeffannoo fi leecalloon manneen barnootaa mootummaadhaaf dhihaatu akka malee gadi bu'uudha. Baajata mootummaa keessaa kan barnootaaf ramadamu kan turaan parsantii 26 ture bara darbe gara parsantii 16.7tti gadi bu'uun agarsiiftuu kanaati. Kanaafuu qabxii ijoollee qubaan lakkaa'amtu qabxii gaarii galmeesse ija dura of qaqqabuudhaan kufaatii hamaa barnoonni biyya keenyaa keessa gale haguuguudhaaf yaaluun of sobuudha. Barataa harka 95 moggatti gatanii ijoollee carra qabeeyyii ilmaan dureeyyii qubaan lakkaayaman qofa irratti xiyyeeffachuun humna nama biyya ijaaruudhaaf barbaachisu kan lakkoofsaa fi gahumsaan gahaa ta'e horachuun hin yaadamu. Maaltu isin mul'atamee duubaan ati akkanuma godhamee barana fakkeenyaaf parsantii 5.5 qofa dabre kan mootummaa 5.5 takka waggaa dhufullee yookiin 5 ta'a yookiin ammoo 4.5 ta'a. Deemee maal ta'a bara ijoolleen yuunivarsiitii seenuu dandeessu gana baqqaa. Namni itti hammaalatullee abbaan itti kadhatullee mana barumsaa barsiisanii mallaqaan barsiisan qofatti deebi'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a duuba gara biizinasaatti deemachuudha. Ganaa wannummaan bilaashitti biyya san keessatti ati bilaashitti tajaajilamtu tokkollee jiraatuuf hin deema. Aspaaltii irra deemtu iyyuu ganaa bal'aa kaffaluudhaaf deemta. Fakkeenya barnoota mootummaa kana laafisanii yoo ka dhuunfaadha akkasitti gartee amma jajjabaate akkasuma deemee yoo jedhame maal ta'a fakkeenyaaf wanti carraan biraa gootu hin jiru kaa. Ilmoo eegalte ilmoo barsiisuun dirqama. Yeroo teknooloojiiti yeroo barumsaati. Mee maaltu keessaan isiniin mul'ata. Hundaafiyyuu warri gartee dhiheenya kana ijoolletti quba qabaatiin turtan warri gaashee birree galatoonfachaatiin turtan dhugaan jirtu tama Jowaar jedhe tanaa obboleeyyan keenya warri gartee qabxiin keessan as keessatti isin jalaaf keessattuu ilmaan haadha hiyyeessaa kan Oromiyaa keessa jirtan manneen barnoota mootummaa keessa warri barattan dhiifama isiniin jenna kaa ani Abduu Moobaalaa Birraayii hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.